And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated. Oinsi waraanaa suukanneessaan madaallii ji'oo-poliitiksii Bahaa Giddu-galeessaa guutummaatti garagalchu tokko dirree waraanaa fi masaraa Waashingtan irraa ifamee jira. Waraanni har'aa boombii roobsuu qofa osoo hin taane akeekkachiisaa niwukileraa fi waraana addunyaa sadaffaatti bobba'uuf lafa jalaan qindaa'aa kan jirudha. Aanga'aan olaanaa Iiraan tokko bilbila kaasee hima seena qabeessa tokko lallabee addunyaa guutuutti himaa Teheraan tarsiimoo of-ittisuu irraa gara waraana Haleellaa guutuutti ce'uuf murteessitee jirti jedha. Ergaan kun waliigalteen dippiloomaasii inni Islaamabaaditti mallattaa'e guutummaatti du'uusaa fi Iiraan waraana daangaa hin qabneef qophaa'uu ishee labsa. Ameerikaan Haleellaa Niwukileraan Iiraaniin rukutuuf qophaa'aa jiraachuu ishee fi Iiraan Haleellaa Dursaa labsuu ishee bal'inaan qabannee jirra. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp of-tuulummaa daangaa darbeen Ulaan Hormuuz erga boombiiwwan galaana jalaarraa qulqullaa'ee booda dachee Ameerikaa ishee haaraa ta'ee jira jechuun labse. Kuni haasaa siyaasaa idilee miti. Tiraamp hulaa dhiphaa fageenya kiiloomeetira 1000 irraa fagaatee argamu kan biyyoota birmaduu lama Iiraanii fi Oomaan gidduu jirtu kana dhugumaan dhuunfachuu danda'a laata? Dhimma kanaan seenaa faana wal qabsiisuun bal'inaan ni xiinxalla. Akka gabaasni Financial Times maddeen sirna Iraanitti dhiyaatan waabeeffachuun ibsetti yoo pireezidaantii Doonaald Tiraamp waraana kana babal'isuuf yaale Iraan deebii ishee dachee Israa'el yookaan biyyoota Arabaa qofatti hin daangessitu. Galmi Iraan inni haaraan dantaa fi buufataalee waraana Ameerikaa warra Awurooppaa keessaa jiranidha. Iraan akkamitti tarkaanfii kana fudhachuuf qophoofte? Iccitii isaa yoo haga xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya like gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yoya ashamar kafuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp barreeffama miidiyaa hawaasaa isaarratti maxxanseen addunyaa dhugaa suukanneessaa tokko dhandhamsiisee jira. Tiraamp of-tuulummaa daangaa darbeen Ulaan Hormuuz erga boombiiwwan galaana jalaarraa qulqullaa'ee booda dachee Ameerikaa ishee haaraa ta'eera malkaan kun banaadhaan hojjechaas jira jechuun labse. Kuni haasaa siyaasaa idilee miti. Kuni ija waraanaa fi dippiloomaasiitiin yeroo ibsamu bishaan biyya biraa humnaan saamuuf labsii waraanaa dabarsuudha. Tiraamp hulaa dhiphaa fageenya kiiloomeetira 1000 irraa fagaatee argamu kan biyyoota birmaduu lama Iraanii fi Oomaan gidduu jiru kan kootii anatu kafaltii irraa sassaabbata yeroo jedhu madaallii addunyaa guutummaatti gara dho'insaatti oofaa jira. Mee dhugaa dhooftuu kana seenaa impaayirummaa fi ija saayinsii waraanaatiin gadi fageenyaan xiinxallu. Tiraamp gocha kana akkamitti raawwachuuf ija jabaatee iccitiin isaa seenaa gowwumsaa fi saamichaa kan Ameerikaan waggoota 100 dura raawwatte keessa dhokatee jira. Tarsiimoon Tiraamp amma hulaa Hormuuz irratti hojiirra oolchuuf yaalu kun haaraa miti. Inni kallattiin duguuggaa seenaa bara 1923 Ameerikaan bo'oo Paanamaa irratti raawwatte irra deebuudha. Yeroo sana Ameerikaan bo'oo sana to'achuuf yeroo barbaaddu biyyi Koolombiyaa dhiyootti argamtu eeyyamuu didde. Ameerikaan finciltoota Paanamaa meeshaa hidhachiisuun Koolombiyaa irraa isaan fottoksitee biyya haaraa Paanamaa jedhamtu uumte. Guyyoota 3 qofa booda imbaasiin Paanamaa inni Waashingtan jiru bo'oo sana bara baraaf Ameerikaatti gurgure. Har'a Tiraamp seenaa kana deebisee yaadata. Dhiyeenya kanallee Chaayinaan Paanamaa keessatti dhiibbaa uumaa jirti. Kafaltiin dooniiwwan keenya irraa fudhatamus sirrii miti. Kanaaf humna waraanaatiin bo'oo sana deebifnee qabachuu dandeenya jechuun doorsisee ture. Sammuun Tiraamp sammuu daldalaa fi dachee Oromaa humnaan dhuunfachuutiin kan ijaaramedha. Garuu madaalliin Bahaa Giddu-galeessaa irraa Paanamaa bara 1923 wajjin tokko miti. Dhimma kana ija seenaa ija seera idil addunyaa fi madaallii waraanaatiin yeroo ilaallu Tiraamp ofiisaatiin kiyyoo cimaa keessaa of galchee jira. Akka seera Heeg kan bara 1927 keewwata 42tti dacheen tokko akka qabamteetti kan lakkaa'amu yeroo dacheen sun qabatamaan to'annoo raayyaa waraanaa diinaa jala galtudha. Kana jechuun Tiraamp Hormuuz dachee Ameerikaatti yeroo jedhu seera idil addunyaa duratti ifatti Ameerikaan Hormuuzin waraanaan garboonfatteetti jechuudhaan of saaxilee jira. Dabalataanis murtiin dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN lakkoofsa 3314 ifatti akka kaa'utti dacheen biyya tokko humna waraanaatiin qabamuun yakka daangaa darbuu isa guddichadha. Seenaa keessatti yeroo Saddam Hussein bara 1990moota Kuweetiin qabatuun yookaan yeroo Israa'el bara 1981 gaarreen Goolaan dhuunfattuun UN ifatti gocha kana dhaabsisee fudhatama hin qabu hunduu akka beekamtii hin kennineef jechuun labsee ture. Har'a Ameerikaan ofii isheetii seera kana cabsuun addunyaa duratti of tuulummaa fi abbaa irrummaa ishee saaxilaa jirti.
Wanti hunda caalaa Pentagonii fi aangoota waraanaa Ameerikaa dhiphisee fi halkan hirriba dhabsiisee garuu wixinee seera kanaa osoo hin taane carraa waraanaa haasaa Tiraamp kun Iraaniif lafa jalaan uumedha. Tiraamp Hormuz kiyya jechuun isaa Iraaniif kennaa ji'oo-poliitiksii isa guddichaadha. Akkamittiin akka chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomanii keewwata 51ffaatti biyyi kamiyyuu yeroo dacheen ishee diinaan qabamtu mirga of-ittisuu guutuu qabdi. Tiraamp haasaa isaatiin Iraan hulaa Hormuz keessatti waraana akka bobeessituuf waraqaa eeyyamaa ofii isaatiin kenneefii jira. Iraan amma booda Ameerikaatu dachee bishaanii kiyya waraanaan qabatee anis of-ittisuufan dooniiwwan isaanii rukutaa jira jechuuf mirga seeraa argatteetti jechuudha. Kuni dogoggora tarsiimawaa isa fiixeeti. Madaalliin kun daldala addunyaa irratti maal fida? Balaan inni guddichi dooniiwwan daldalaa warra boba'aa fe'anii darban irratti raawwatama. Akkaataa seera waraanaa galaanaa San Remo maanuwaal jedhamutti dooniin daldalaa idilee tokko galma waraanaa ta'uu kan dandeessu yoo eegumsa doonii waraanaa diinaa jala deemte yookaan ajaja raayyaa waraanaa biyya qarqara galaanaa sanaa diddeedha. Tiraamp dooniiwwan hunduu kafaltiinaaf kafalanii eegumsa kiyya jalaa akka darban nan godha yeroo jedhu. Kallattiin dooniiwwan daldalaa addunyaa sun guutummaatti akka doonii waraanaatti lakkaa'amanii misaayila Iraaniif galma akka ta'an godhaa jira. Seerri galaanaa keewwata 41ffaan ifatti akka ibsutti mirgi daandii bishaanii sararuu fi to'achuu kan biyyoota daangaa sanaa Iraanii fi Omaaniiti malee kan Ameerikaa ishee kiiloomeetira 10,000 fagaattee jirtu miti. Omaan isheen ija Israa'elii fi Ameerikaatiin sodaachifamtu yoo calliste illee Iraan birmadummaa ishee dhiigaan tikfachuuf sa'aatii 0 labsitee jirti. Walumaa galatti haasaan miidiyaa hawaasaa Tiraamp kun addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko mirkaneessee jira. Dacheen ulaan Hormuzii fi bishaan isaa seera Ameerikaatiin hin bulu. Tiraamps doolaara tokko hulaa kanarraa hin sassaabbatu garuu dubbiin isaa kun olola afaanii ta'us bu'aan inni dirree irratti fidu waraana dhiigaati. Iraan haasaa Tiraamp kanaaf akka sababa seeraatti fayyadamtee birmadummaa kiyyaa tikfachuun qaba jechuudhaan haleellaa isheen dooniiwwan daldalaa fi buufataalee Ameerikaa irratti raawwattu dachaadhaan dabaluuf deema. Osoo addunyaan ija dhiphinaatiin baha giddu-galeessaa qofa daawwattu osoo Pentagon waraana kana daangaa Arabaa fi Faarsii qofatti hudheen to'adhaa jechuun of tuulu dhugaan suukanneessaan minjaala dippiloomaasii fi basaasaarraa dho'ee tokko madaallii ji'oo-poliitiksii guutummaatti garagalchee jira. Iraan biyyi keellaa sibiilaa fi diroonii isheetiin beekamtu daangaa waraanaa baha giddu-galeessaa dhoosee cabsuudhaan ibiddicha kallattiin garaan uraa Awurooppaatti darbachuuf sa'aatii 0 labsuu ishee gaazexaan beekamaan Financial Times ragaa qabatamaan saaxilee jira. Waraanni Har'a isa teessuma lafaatiin daanga'u miti. Kuni waraana dandeettii fi murannoo kan fageenyi qilleensaa fi bishaanii diina hin baraarredha. Mee dhugaa dhooftuu kana gadi fageenyaan xiinxallu. Akka gabaasni Financial Times maddeen sirna Iraanitti dhiyaatan waabeeffachuun ibsetti yoo pireezidaantii Doonaald Tiraamp waraana kana babal'isuuf yaale yookiin bu'uuraalee misoomaa Iraan akka kuusaa boba'aa yookaan niwukileeraa irratti haleellaa raawwate Iraan deebii ishee dachee Israa'el yookaan biyyoota Arabaa irratti qofa hin daangessitu. Galmi Iraan inni haaraan dantaa fi buufataalee waraanaa Ameerikaa warra kibbaa fi kibba baha Awurooppaa keessa jiranidha. Iraan iddoowwan kana ofumaa tasa hin filanne. Ragaaleen akka agarsiisanitti Bulgaariyaan buufata xiyyaaraa ishee Bezmer jedhamu xiyyaaronni Ameerikaa boba'aa akka irraa guuttataniif eeyyamtee turte. Iraan kana mirkaneessuu isheetiin buufanni kun galma waraanaa ta'uun isaa murtaa'ee jira. Dabalataanis Qophiroos isheen buufata waraanaa Biriteen of keessaa qabdu galmoota Iraan keessaa ishee tokkodha. Tootessa darbe keessaa dirooniin Iraan buufata kana rukutuun isaa shaakala sa'aatii 0 ture. Kuni warra dhiyaaf ergaa ifaa fi suukanneessaa tokko dabarsa. Yoon rukuttaan Awurooppaan bishaan nagaa isiniif hin taatu dacheen Awurooppaa daaraa waraanaatiin ni uwwifamti. Garuu Iraan harka dheeraa hamma kana ga'u dhugumatti ni qabdi. Deebiin isaa Joordaan keessatti kennamee jira. Waggaa darbe keessaa buufata waraanaa Ameerikaa kan Joordaan keessa jiru irratti haleellaa Iraan raawwatte loltoota Ameerikaa 3 ajjeessee tasaa kan fudhatameen turre. Akka aanga'aan Iraan gaazexichatti himetti haleellaan sun opereeshinii fageenya dheeraarraa qulqullinaan rukutuu Iraan seenaa ishee keessatti raawwatte ture. Haleellaan Joordaan sun agarsiisa qofa ture. Ergaan isaa Pentaagoniif caalaa Awurooppaaf ture. Misaayilli qarqara gammoojjii Joordaan seentimeetiraan adda baasee rukutee daandiiwwan Bulgaariyaa fi Qophiroos ga'uufis dandeettii guutuu qaba. Ija teekinooloojii waraanaatiin yeroo madaalamu Iraan misaayila baalaastikii fageenya giddu-galeessaa kanneen akka maatii shaab hidhattee jirti. Hayyuun waraanaa dhaabbata qorannoo Ruusii Landan keessaa Sidahaart Kaawushaal dhugaa kanaaf ifatti amanee jira. Sodaan misaayilota Iraan buufataalee Ameerikaa Awurooppaa keessa jiran irratti qaban sodaa dhugaati jedha. Haa ta'u malee madaallii herrega waraanaatiin yeroo ibsamu fageenyi yeroo dabalaa deemu qulqullinni rukuttaa misaayilichaa hir'achaa deema jechuun yaalii of jajjabeessuu xiinsammuu agarsiisee jira. Gama biraatiin dhaabbanni neetoo dhiphina kana guutuuf ibsa baasee jira.
Aanga'aan neetoo tokko nuti diina kamiyyuu ofirraa qolachuuf qophiidha. Sirni ittisaa qilleensa keenyaa cimaadha jedhe. Ragaa qabatamaas lafa kaa'ee dhiyeenya kana misaa'ilota Iiraan irraa kaanii gara Turkii deemaa turan 4 sirna ittisaa qilleensaa neetootiin qilleensa irratti kuffisneerra. Garuu ija ji'oo-poliitiksiitiin neetoon misaa'ila 4 kuffisuun isaa milkaa'ina osoo hin taane Iiraan dhugumatti dhukaasa gara daangaa Awurooppaatti jalqabuu ishee kan mirkaneessu ragaa suukkanneessaadha. Misaa'illi 4 yoo kuffifame Iiraan yeroo tokkotti misaa'ila 400 yoo roobsite sirni ittisaa neetoo iji isaa jaamee dhabamuu akka danda'u sirriitti beekama. Dho'iinsi Iiraan karoorfattee qilleensa irraa qofa miti bishaan jalas ni dabalata. Akka gabaasni Financial Times saaxiletti Iiraan malkaa Hormuz keessatti keebiloota fiber opticsii warra bishaan jalaa kanneen quunnamtii fi dinagdee addunyaa walitti hidhan kukkutuuf karoora qabdi. Yoo Iiraan waraana kanaan keebiloota kana kuttee addunyaan waraana qawwee qofa osoo hin taane dukkana intarneetii fi diigama faayinaansii keessa seenti. Wanti hunda caalaa onnee namaa raasuu fi xaxama ji'oo-poliitiksii baha giddu-galeessaa saaxilu garuu waraana alaa kan osoo hin taane dhiibbaa siyaasaa keessoo Teheraan keessatti hojjetamaa jirudha. Pentagon yeroo hundaa Iiraaniin akka biyya hooggansaa tokkichaa qabdutti daawwata. Garuu Mujtabaa Kaamiliin mootiin gaaddidduu Iiraan xaxama siyaasaa ajaa'ibaa tokko warra dhiyaaratti taphachaa jira. Dhiyeenya kana Mujtabaan namicha garmalee finxaalessaa fi ajajaa eegdota warraaqsaa duraanii Muhsin Riidaa'ii dursaa mana maree nageenyaa biyyaalessaa Iiraan godhee muudee jira. Muudamni kun ofumaa kan ta'e osoo hin taane kun ergaa dippiloomaasii sadhumaa fi sodaachisaa warra dhiyaaf ergamedha. Iiraan pireezidaantii paarlaamaa ishee Mohammad Baaqir Qaalibaaf nama piraagmaatikii fi mariif mijatu tokko afaan dura gootee teessistee jirti. Ergaan Iiraan dhiyaaf dabarsitee ifadha. Yoo nama piraagmaatikii fi laafaa akka Qaalibaaf kana wajjin minjaala mariirra teessanii waraana kana dhaabdanii waliigaltee dhugaa gochuu diddan namichi inni taane isin eegu namicha gara jabeessaa waraana malee afaan biraa hin beekne Muhsin Riidaa'idha. Filannoon keessan isinuma harka jira. Iiraan kasaara waraana kamiyyuu hamma fiixeetti ol kaasuudhaan Ameerikaan ofii isheetii akka waraana kana nuffitee fi sodaattee minjaala mariitti deebitu dirqiisaa jirti. Aanga'aan olaanaan Iiraan tokko bilbila kaasee dhaabbata oduu idil addunyaa Rooyitersiitiif hima seena qabeessa tokko lallabee jira. Addunyaa guutuutti himaa Teheraan tarsiimoo of-ittisuurraa gara waraana haleellaa guutuutti ce'uuf murteessitee jirti jedha. Ergaan kun waliigaltee dippiloomaasii inni Islaamabaaditti mallattaa'e guutummaatti du'uu isaa fi Iiraan waraana daangaa hin qabneef qophaa'uu ishee labsa. Mee waraana karaa sadiin dhoof jedhu kanaam ija saayinsii waraanaatiin haasaafarru. Inni jalqabaa fi inni guddichi galaana Hormuzii fi uggura dinagdeedha. Iiraan dhugaa tokko ifatti baasee jirti. Yoo nuti dinagdeen hudhamne kafaltii isaa baha giddu-galeessaa guutuutu kafala. Eegduun warraaqsa Iiraan aangoota isaa warra jajjaboo iddoo ijoorra kaa'uudhaan hooggansa waraanaa idilee of jala galchee jira. Tarsiimoon isaanii inni haaraan dooniiwwan daldalaa rukutuu qofa osoo hin taane warshaalee boba'aa biyyoota galaana Arabaa, bu'uuraalee bishaanii fi ibsaa akkasumas keebiloota intarneetaa galaana jalaa guutummaatti kutuuf kuusaa galmaa qopheeffatee jira. Waraanni kun biyyoota boba'aa qofa osoo hin taane naannoowwan kanaan dura waraanaan hin tuqamin kallattiin dirree waraanatti harkisa. Iiraan waraana kana bittinneessuudhaan humnii fi xiyyeeffannaan Pentagon akka faffaca'u gootee jirti. Jeneraal Amiir Hatamii aanga'aan waraanaa Iiraan namni loltuu Ameerikaa ajjeese yookaan boojee doolaara 3,000 badhaafama yoo dubartii taate ammoo dachaa 2tu kafalama jechuun isaa Iiraan weerara lafoo Ameerikaarraa eeggachaa fi qopheessaa akka jirtu agarsiisa. Gama biraatiin dho'iinsi lammaffaan inni addunyaa raasee dhiphinaa fi aarii Tiraampidha. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ifatti miidiyaa Fox News irratti ba'ee michuu Ameerikaa ishee waggoota dheeraa kan taate Oomaan kallattiin doorsise. Sababiin isaa Oomaan ulaa Hormuz irratti Iiraan faana waliigaltee dhokataa uumuudhaan dooniin gara tokkoon Iiraaniin gara kaaniin ammoo Oomaaniin qaxxaamuru jechuun waliigaltee to'annoo uumuu isheetti Pentagon aartee jirti. Tiraamp yoo Oomaan nu dura dhaabbattee guutummaatti daaraa goona jechuun dhadhate. Kuni salphina dippiloomaasii sadhumaatiin Ameerikaan Iiraaniin mo'achuu dadhabdee aarii ishee michuu ishee Oomaan irratti ba'aa jirti. Kuni Waashingiten keessatti walqoodiinsa guddaa uume gareen tokko Oomaanitti yeroo aaru inni kaan ammoo kasaaraa waraanaa kanaaf ofumaa Oomaan sababa taasifachaa jirra jechuun komachaa jira. Wanti hunda caalaa dhiphisaa fi onnee ji'oo-poliitiksii rarraasee garuu dhimma meeshaa niwukileeraati. Miseensi Koongireesii Ameerikaa duraanii Maarjoorii Teeler Giriin iccitii saaxilteen Waashingiten keessatti aangoonni Pentagon Iraan irratti boombii niwukileeraa fayyadamuuf marii dhokotaarra jiru. Kuni haasaa siyaasaa qofa miti. Pentagon istiraatejii niwukileeraa haaraa irratti hojjechaa akka jiru yeroo dhiyeenyaa kana ifoomsee ture. Yoo Ameerikaan waraana idileetiin Iraaniin cabsuu dadhabdee filannoon dhumaa madaallii kana deebisuuf niwukileera ta'uu mala jedhanii hayyoonni sodaachaa jiru. Pentagon oduu kana hinaallee hin mirkaneessines callisni kun ofii isaayyuu labsii sodaati.
Hoogganaan olaanaa Iiraan inni haaraan Mujtabaa Kaamiliin caasaa waraanaa guutummaatti haaressee jira. Muudamni Jeneraal Ahimad Waahidii akka ajajaa olaanaa eegduu warraaqsaatti kennamuun isaa waraana kanaaf hooggansaa kutataa fiduudha. Ajajni ifaan jeneraala kanaaf kenname tarsiimoo waraanaa Iiraan irra deebi'ee qorachuudhaan waraana ija jabeessaa fi diina ofii dursanii haleeluu irratti akka xiyyeeffatudha. Gorsaan hoogganaa olaanaa Muhammad Mukbir akka ibsetti Ameerikaan ulaagaa Iiraan dhiyeessite yoo fudhachuu baatte Iiraan waraana kana gara sadarkaa haleellaatti guddifti, kun ammoo madaallii humna naannichaa guutummaatti jijjiira. Gorsaan biraan Muhammad Ridaa Naqdiin dhugaa suukkanneessaa kana caalaatti ifa godhe nuti amma booda haleellaa eegnee deebisuu qofa osoo hin taane waraana kana kallattiin gara dachee diinaatti ceesisuuf hojjechaa jirra jedha. Kan agarsiisu humni waraanaa Iiraan haleellaa filatamaa qaraa fi hubannoo saayinsaawaan hoogganamuun iddoo fi yeroo barbaadetti raawwachuuf qophii xumureera jechuudha. Waraanni haaraan kun meeshaa akkamiitiin lolama? Pentagon F-35dhaan yeroo doorsistu Iiraan ammoo teekinooloojii misaayilaa fi diroonii ishee gara sadarkaa waraana madaallii hin qabne yookaan asimeetirik warfariitti guddistee jirti. Misaayilonni baalaastikiin kallattii jijjiiruu danda'anii fi fiixee bittinnaa qaban dirree waraanaa irratti hiriiranii jiru. Humni waraanaa kun dandeettii diroonota haala haaraan fayyadamuu faana walitti hidhamee Iiraaniif dandeettii caaluu uumee jira. Hayyuun Inistituutii Ruusii Landan keessa jiru tokko dhugaa kana yeroo safaru Iiraan rooba boombii Ameerikaa, Israa'elii fi biyyoota Arabaa daddamachuun ishee amma gara bu'aa siyaasaa yeroo dheeraatti jijjiirrachaa jirti jedha. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News isaatii kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.